Yeroo jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya baga jiraattan kun daraaraadha. Qophii daraaraati. Sagantaan irra qabnu seera torba yookaan wantoota torba gammadaa taatee jiraachuu kanneen godhu dura ilaalla. Maal fa'aadha wanneen wanta kun tokko tokko kan laallu ta'a. Seensa yookaan intiroo gabaabtoota namoota walitti deebina. Seerota torba kanneen jireenya gammachuu jiraachuudhaaf si gargaaran sallaallarra torban kun maal fa'aadha? Tokkoffaan amala galatoonfachuu baruu. Kana jechuun amala fakkeenyaa fi waan qabdu waan dhabde caalaa jabeeffachuu baruu. Kanaafuu galata horachuu yookaan galatoonfachuu horachuu jenna. Akkana yeroo jennu nama biraa qofa osoo hin ta'in ati akka nama tokkotti wantoota dhabduu jiru jireenya kee keessatti. Wantoota jireenya kee keessa sirraa hanqate caalaa wanta argatte san galtee san galatoonfachuu, san jabeeffachuu, ilaalcha akkasii horachuudha jedha tokkoffaan. Kuni maaliif si gargaara? Jireenya keetirratti xiyyeeffannoo gootuuf si gargaara. Lammaffaan hariiroo cimsuudha. Hariiroo dursa kan hariiroo jechuun namoota wajjin si galtee relationship jechuudha. Yeroo ta'eetiifi si galtee yeroo ta'e maal irratti invest godhii namoota faamilii nama jaalattu hiriyoota kee waliin yeroo dabarsuudhaaf akka kanneen yeroo kanniif faayidaa inni qabu jireenya kee keessatti levelii takka yookaan sadarkaa takka akka if dura siitu if dura ol deemtu si gargaara waan ta'eef. Sadaffaan if jaaladhu if kunuunsi if tajaajiliidha sadaffaan. Maali if tajaajilu jechuun? If eegi maal kee fa'a fiizikaalii qaama kee miira sammuu keetii keessoo kee si galtee miira kee eeggachuu fayyoomina miira keetii fayyoomina qaama keetii si galtee akkasuma fayyoomina sammuu keetii sirriitti eeguu. Kuni maaliif si gargaara? Akka chaarjiiti si galtee chaarjiiti inni kun fakkeenyaaf namni yeroo silkiin takka yeroo baatirii fixxee chaarjii gooti. Kanaaf wanni kun jechuudha. Eeguun if kunuunsuun bakka itti kennuun kuni siif akka chaarjiitti si gargaara jechuudha. Afuraffaan waan dhugaa ta'e yookaan waan gaarii ta'e hammachuu baruu jechuudha. Si galtee wantootuma gaarii namaafis dabarsuu poozitiivitii labsuu jechuudha. Ilaalcha poozitiivii yookaan ilaalcha gaarii ta'e horachuu si galtee akkasuma waan gaarii waan bareedduu ilaaluu situweeshina bareedaa situweeshina gaarii filachuu danda'u jechuudha. Even yeroo rakkoon baay'een jirtuu rakkoo san keessatti wantoota gaarii jiran maayindiseetii yookaan xiinsammuu rakkoo haala ulfaataa jiru keessatti gaaromina ulfaatina kana keessaan dhufu ilaaluu dandeessu. Ilaalcha akkasii horachuudhaaf. Afuraffaan. Shanaffaan fedhii fi hordofuu. Rakkoon teenya guddoon maali? Fedhii fi hordofuu dadhabuu. Fedhii ta'e wantoota godhuu qabdu wantoota si keessa jiru akka ati hin goone kufuulee baay'eetu jira. Galtee ilaalcha namaa, haasawa namaa, dhiibbaa warraa, dhiibbaa hiriyaa wantoota kanaa dhiiftee fedhii ta'e wanta keessa ofii jiru sanii hordofuu danda'u. Sochiilee fakkeenyaaf si galtee si gammachiisan wantoota godhuu qabdu wantoota yoon hojjedhe hedduu natti tole jettee yaaddu hordofuu fedhii ta'e hordofuu danda'u. If ta'uu jechuudha. If ta'uu wanni biroon jiru waan ta'eef. Ammallee har'a jiraadhu. Har'a jiraadhu. Akkana jechuun maal jechuudha? Obboleessa fi seenaa dabartee keessa naannawaa ooluu. Taganaa boru dhuftuuf rakkachuu osoo hin ta'in yeroo amma jirtu enjoy godhii itti fayyadamu. Kanaafuu amma jiraadhu jechuudha. Haala keessa hin jiraatin haala irraa barii. Boruuf ammoo qophaa'e malee itti yaaddamu. Inni kun jaafa. Torbaffaan gaarii ta'uu. Gaarii ta'uu. Maaliif?
namoota biraatiif gaarii ta'uu, ajaa'ibii namoota biraatiif ta'uu jechuudha. Waan gaarii irratti si galte bakka gaarii irratti nama kana mararfachuu, ilaalcha pozitiiv ta'e yookaan ilaalcha gaarii ta'e akka inni horatu godhu. Waan Rabbi biratti illee jaalatamaati. Akkasuma dhiibbaa pozitiiv ta'e oo kana deemasi yaada distiraaktiiv ta'e waan ilaalle yaadda dura deem booteessi. Maali yaada akkanaatiin isaa deema. Yaadni kanaa isa galma ga'a. Wantoota akkanaa osoo hin ta'in jabaadhuu bakka kanatti yaada san sirreessi. Yaada ajaa'ibaati yaadni kee kana sirreeffadhu san sirreeffadhu jettee namootaaf gaarii ta'uu waan dandeessu gargaaruu, ilaalcha bareedaa gumaachuu fi isa kana. Har'aaf torban kanaan gaggabaabsee isinii qabadhu. Yoo isinitti tole laayikii fi sabiskiraayib sanis godhaa. Boruu ta'a ajaa'ibaa ta'an irra bareedu hanga walitti deebinu. Ajaa'iba!